jalaa fuudhee lafatti darbe haadha kan haadha mana isaatiin wal ta'ee ajjeesuu barbaade haadha tana. yoo ati na darbuu deemtu ani baala kukkutee dhufe karaa baalaa kana qabadhu nagayaan maatii keetitti gali na jalaan miidhamin jette haadha. erga haqa rabbitti aanee rabbi jabeessee cimsee nuu dhaamu isinii fide. rabbi qur'aanatti yoo dubbatu wa'budu allaha walaa tushrikuu bihi shay'an wa bilwaalidayni ihsaana. ana tokkochoomsaa gabbara gabbartii kiyya tokkochoomsa ana malee hin jiru ka haqa godhatu gabbartii jedhee itti aansee ammoo haadha abbatti tola oolaa jedha rabbi. dubbiin rabbi tokkochummaa isaa duuban dubbate jabduu ta'uu kenna. sahaabticha tokkotu rasuulatti deemaa dhufe alayhi salaatu wassalaam. yaa rasuulallah dalagaa kamtu rabbi biratti jaalatama hojii tamtu rabbi biratti gatii qaba jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam as-salaatu alaa waqtihaa jedhe. salaata yeroodhan salaatuudha. salaata yeroo isii eeggatanii salaatutu rabbi biratti ulfina qaba sadarkaa qaba darajaa guddaa qaba jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. eegasii hoo jedhe sahaabtichi itti aansee rasuulli alayhi salaatu wassalaam haadha abbatti tola ooluudha jedhe. dubbiin rasuulli salaatatti xunda'eessee salaatatti qindeessee salaata duuban aanse jabduu ta'uu kenna. haqni guddaan erga haqa rabbiiti haqa haadhaati haqa haadhaaf abbaati. haadhaa fi abbaani isaan haati garatti nu baatte abbaan nu guddise guddisa kennaaf rakkate. jara kana lamaan carraa yoo nama jala taran namaan deebine nama haadha abbaa lubbuun jiran dhaqqabate takkii isaan lamaan keessaa tokko dhaqqabate irraa fayyadamee kaddamatee tajaajilee irraa jannatan seenin funyaan isaa lafatti haarigamu jennaan nabi muhammad aamiin jedhe. nama haadha abbatti jallate nama haadha abbatti mataa dhaabe jibriiltu abaare nabi muhammad irratti aamiin jedhe salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. addunyaa tana keessa waa lama balbala lama rakkina lama quuqama lama qeeqama lama kayoo ati goote kayoo ati itti darbite kayoo ati waan sanitti seente rabbi qiyaaman ineyne duniyumarratti namaa kafalu jedhe rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. gatii isii duniyumarratti namaa kenna jedhe tokkoffaan daangaa namatti darbuudha jedhe rasuul rabbi. lammaffaan immoo haadha abbatti jallachuudha. jallina haadha abbatti mataa dhaabuu rabbi aakhiraan in eegu galata duniyarratti sii kafala. maaliif beeytu duniyarratti gatii ati haadha abbatti jallatte san ilmoo duyda kee irraa baate rabbi adaba akka isiin sirratti dhabdu sirratti firinxiixu sirratti mataa dhaabdu godha. aljazaa'u min jinsil amal galanni wama ati dalayde sii deebi'a. gaafa ati haadhatee dhooftu gaafa ati haadha abbaa kee fuulatti guurtu duydatti galtu mataa itti dhaabdu akka feete isaan gootu arguuf teessa. haadha abbatti tola oolaa hortee teessan ijoollee teessantu tola isinitti oola jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ilma namaatii dhaamnee jirra dhaamsa cimaa dhaamsa jabaa dhaamsa taariika keessatti ashaaraa qur'aana keessatti bakka guddaa qabu dhaamnee jirra rabbi subhaanah. akka maaltaan akka jarri tola itti oolan akka haadha abbaa kaddamatan akka haadha abbaa isaan irraa du'aa'ii fudhatan isaanitti tola oolan rabbi dhaamsa gooneefi jirra ilma namaa kana. nama tokko ture warra taariikaattu seenaa kana himaa jira.
namni kun haadha isa jaalattu tokko qaba. Haati tun haalan jaalatti nama kan dasii ija isaa isiiti, haftee isii boodaati, haalan jabeessitee jaalatti ilma ufi. Mucaan kun osoo akkanatti jiru jaartii fuudhee jedhan guyyaa takka haadha manaa oratee haadha tiyya tana ofirraa fageessee galchurra uf bira kaa'ee ana wajji jiraachuu qabdi jedhee haadha tana mana ufitti galche jedhe. Yeroo kana osoo waliin jiraatan haati tun umriin achi deemte. Wanni nu galuu qabu haadha abbaani yeroo jabummaa fi jabeenya qaamaa qaban kanarra yoo xiqqoo umriin jara achi deeme kana nama isaan tajaajilu barbaadan. Mucaan kun haadha kana yoo baasu duydatti yoo galchu duydatti baatee akkasitti deema. Guyyaa takka haati tun narraa du'uu diddeemi haadha mana isaatiin wal ta'ee ajjeesuu barbaade haadha tana. Haati tun ta guddisa isiitiif malkii fixatte, guddisa isaatiif bareedumina qabdu fixatte, haadha garatti rakkina isa baachuu san mudatte, isa da'uuf ciniinnuu rakkinaa san mudatte san gaafa inni umaan beeyne ufitti qabdee harma hoosistee luysistee isa akkanatti guddiste san gaafa inni isitti fincaanu gaafa san isiin qabdee guddistee ilma kana bakkaan geette arra ammoo inni haati tun narraa du'uu diddeemii jedhe. Haadha tana haadha mana isaatiin wal ta'ee ajjeesuu barbaade nama itti bituuf itti jabaatee itti ulfaate harka isaatiin ajjeesuuf ammallee haadha akka godhu dhabe harkilleen hin dide. Boodarra yaanni tokko dhufe haadha tana lafarraa butee ceekurra keeyyate. Dura yoo duydatti baatu suuta fuudha gaafa nagaya arda garuu haadha tana lafarraa ol butee duydatti baate. Haati tun akka inni isa gatuu deem akka inni isa darbuu deemtu beeyte. Duydatti baatee haadha ufiitan daggala tokko dhufe bosona dhufe. Yoo inni bosona daggala kanan seenaa deemu haati ceekuu isaarra teettee baala kukkutaa deemti jedhan. Daggala kana bineensatu guute, bineensa qofatu jira. Haati muka baalaa kukkutaa akkasitti deemti. Walakkaa daggalaa walakkaa bosonaa seenee yeroo jedhu lafarraa ofirraa fuudhee lafatti darbe haadha kan darbee bitaa mirga laale. Yoo inni bitaa mirga laalu yaa boo nagatteemi na darbiteemi yaa ilma kiyya bitaa mirga laaltee karaan si harkaan badini. Yoo ati dhuftu yoo ati na darbuu deemtu ani baala kukkutee dhufe karaa baalaa kana qabadhu nagayaan maatii keetitti gali na jalaan miidhamin jette haati tun. Inni haadha tana gatuu deeme, inni darbuu deeme, inni ufirraa fageessuuf ufirraa darbuuf narraa du'uu didde jedhee darbe. Garuu isiin yaa ilma kiyya narraa omaan ta'ini balaan sin mudatini rakkinni sin mudatini nagayaan maatii keetitti gali jetteen haati tun. Akkanatti dhiisee karaa baalaa san qabatee maatitti gali. Haadha akkanatti salphatte tana haadha akkanatti gatii dhabde ulfina dhabde sadarkaa dhabde kana isii barkan abbaa harka sadiin caaltu. Tokkotu rasuulatti dhufe eenyu namni an tola itti oolu eenyu namni ani ufitti qabee taphadhee wajji kolfee wajjiin haasa'ee waa mara isii godhu eenyu jennaan rasuulli ummuka jedhe. Haadha teeti rasuulli. Eegasii hoo jedhe sahabtichi kun haadha teeti rasuulli. Eegasii hoo jennaan haadha teeti rasuulli.
أفرف الرت أباد بت نبي محمد صلى الله عليه وسلم قياتكو هذا أبا هريرة يامتي إسي يامنن أبي هريرة لبيك جدي سغلي إسر الفراتي دي بسيف جد إني إسي أواتف لبيك يا أمتي يسي أوات دي garuu sagalee haadharra ol fuudhe uf keessa rifatee uf keessa yaadda'e rabbi qiyaamaa maal nan jedha jedhee magaalaa bahee gabra bilisoomse jedha Nabii Hureeraan radiyallahu anhu ardaa. Caalima tokko osoo inni taa'ee qaraasisaa jiru, caalima guddaadha, barattoonni isa jala ta'anii kitaaba qara'aa jiran, haati ulee dhadhaabbataa dhufte. yaa ilma kiyya jetteen haati ufi caalima maa waan barbaadde doktora, pirofeesera, injiinera waan barbaadde hin taane ati haadha abbaa kee biratti akka daa'imaati, akka ijoolleeti. yaa mucaa kiyya jette haati tun lukkuun erga ganamaatti omaan nyaanne kottu midhaan kenniif jette haati tun. Aalimtichi kun kitaaba walitti cufee yaa barattoota kiyya ani isin qaraasisuun kiyya kuni narratti dirqamaa miti jedhe. haadha tiyya qaalii godhuun ammoo anarratti dirqama jedhee haadha amrii fudhatee ka'ee deeme jedhan. Aalima tokko ture guyyaa takka haati isaa irraa duunan boo'ee akka malee cal'isuu dide jedhan. yeroo kana namni itti dhufee sabbarsiisuuf yaa boo maan sabbarre maa jedhanii gaafatan. wallaahi ani duniyaa tana keessaa balbala jannata ittiin seenu lama qaba jedhe. ar'a garuu takkatu narraa cufame sanitu na gaddisiise akka malee jedhe. obboleeyyan kiyya haadha abbaan keenya yoo nu jala taran nuun deebi'an fursatun idhaa marrat laa tacuud, carraa yoo nama jala dabarte namaan deebine osoo isaan jiran osoo isaan lubbuun jiran haa kaddamannu, isaan haa tajaajilu, isaan haa ulfeessinuun dhaamsa kiyya.